Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'aa wanti nuti waliin ilaallu footoo edit gochuudha jechuudha. Footoo kanaan dura edit gochuuf aappii garaagaraa fayyadamna. Har'a garuu aappii tokko osoo hin fayyadamiin footoo hamma tokko edit gochuu yookiis viidiyoo barbaannellee edit gochuu waliin ilaalla jechuudha. Asumaan iyyuu nafaana turaan affeerraa kiyya. Warri YouTube keenyaaf immoo haaraa taatan asumaan iyyuu subscribe gochuudhaan like gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jedha. Asumaan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya hundumti keessaniyyuu har'a wanti nuti ilaallu footoo editingiidha jechuudha. Footoo editingii akka nuti ilaallu daataa tokko osoo hin fayyadamin jechuudha. Daataa malee daataa keenya osoo hin banamin akkuma isin arguu jirtan daataan keenya tokko banamee jiru amma. Akka itti edit goonuu waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti aappii photos jedhu kanarra dhufnaa jechuudha. Aappii kanarra dhufneen booda gadi tuqannaa jechuudha. Erga gadi tuqanne footoo keessa jiru filannaa jechuudha. Footoon as keessa jiru immoo kiyya kun footoo kanarratti fudhadhee ilaalu. Footoo kana edit gochuu barbaade jechuudha. Footoo kana yeroon edit godhu kunoo edit wanti jettu wayii as jirti. Isumaan irraan tuqadhaa jechuudha. Erga isarra tuqadhe kunoo akkasitti nuuf fidee jira jechuudha. Ergaansi asirra dalga deemna. Bakka hin deemaa jiru kanarra ilaala. Asirra akkas dalga deemne asitti yoo crop gochuu barbaanne ni kunna jechuudha. Irraa kutuu dandeenya asirratti akkasitti amma barbaannutti deeffachuu dandeenya jechuudha. Zen asiin deemne adjust bakka jedhu kanarra tuqanna. Erga isarra tuqanneen booda wantoota baay'eetu jiru jechuudha as keessa. Wantoota baay'ee jiran kanarratti yeroo tuqannu akkasitti nuuf fida. Footoo kana bareechuuf jechuudha. Kun yoo sila fokkisee jiraate yookiin gurraacha'ee jiraate akka ajaa'ibaatti nuuf bareecha jechuudha kun. Asiin kana akkas tuqannaa jechuudha yoo ibsuu barbaanne. Yoo inni sila dukkanaa jiraate kun akkasitti haala ajaa'ibaatiin ibsaa jira. Akkasitti sila dukkanaa akkasii yoo ture amma akkanatti ifaa jechuudha yoo ibsuu barbaanne. Amma kiyya ifee jira waan ta'eef ifa xiqqooma see itti dabala. Ifa xiqqoo itti dabala. Ifa xiqqoo akkasitti dabaleen booda ammas isa itti aanu kana tuqanna. Kan itti aanu kunis ammas wantoota biraa bareechuudhaaf nu fayyada jechuudha. Yeroo akkas goonu kunoo akka inni itti bareechuu jiru arguu jirtanii bareechaa jira jechuudha. Kun asirratti ifaa isaatu itti baay'ate ifaa isaa xiqqoo irraa qannasu. Ammas yeroo as tuqannu kunoo diimessaa jira jechuudha footoo keenya. Footoo isnaapchaatiidhaan ka'urra footoo keenya kaameeraa noormaaliidhaan kaanee kanaan haala ajaa'ibaatiin bareeffachuu dandeenya jechuudha. Kunoo haala ajaa'ibaatiin diimessee bareechuu danda'a jechuudha. Kunoo akkasittiin kanaanillee akkas godhoo goonu diimessaa jira jechuudha. Diimatee kunoo keessa ba'e addaachuutti jira. Kunoo akka ajaa'ibaatti bareedaa jira jechuudha. Kunoo wantooti dukkana isiniif biraa jiru. Isa sila ifee nu rakkisu jiru kunoo yeroo akkas gooneennu hanga tokko irraa sun irraa qannasee jira jechuudha. Haala ajaa'ibaatiin nuuf bareechuu jira. Ammas inni baay'ee murteessaan as keessatti kunoo warmaza jedhu kanadha jechuudha. Kun sirriitti diimessuudhaaf nu gargaara. Kunoo akkuma isin argaa jirtan kunoo haala ajaa'ibaatiin diimessa jechuudha. Wantoota akka viidiyoollee akkasumatti dhiquu dandeenya jechuudha. Viidiyoollee haala ajaa'ibaatiin viidiyoo bakka hin taanetti waraabne akkasumatti dhiquu dandeenya. Akkasitti haala ajaa'ibaatiin aappii tokko osoo hin fayyadamiin utuu daataa hin baniin jechuudha. Akkasittiin kunoo haala ajaa'ibaatiin bareeffannee jechuudha. Kunoo footoon silaa baay'ee bareedee jira jechuudha. Kanarratti diimina sirriitti itti dabaluu yoo barbaanne akkana goona. Yoo diimina kana irraa hanqisuu barbaanne immoo walakkaamatti dhaabnaa jechuudha. Walakkaamatti asumatti irraa dhaabna. Isa booda inni kun ammoo aslii duraatiin akka duraatti addeessee akka nuuf bareechuuf taayentiin kun jechuudha. Isa sanarraa xiqqoosee jijjiira jechuudha.
xiqqoosee kalarii biraa godha. Kunis akkasumatti bareechaa deema jechuudha. Baay'ee ifee kunoo keessa fuulli jijjiiramaa jira argaa jirtanii. Biluu toonii kunis wantoota faayidaa qabu jechuudha. Keessa ibsuu akkasuma ibsuu footoo kana ibsuu nu fayyada. Kunis kunoo footoon keenya haala ajaa'ibaatiin nuuf bareedee jira jechuudha. Kana booda erga kana fixneen booda dan godhanna. Dan godhanne eessa dhufnaa? Yoo wantoota adda addaa itti gashuu barbaanne kunoo kanarraa yoo jijjiirre jechuudha. Haala amma keessa deemaa turre hunda kunoo as fidee nuuf kaa'ee jira. Gurraachessuu barbaanne kunoo akkanatti gurraachessuu dandeenya. Wanti asirratti gochuu qabnu viidiyoolee akkasumatti gurraachessuu dandeenya jechuudha. Viidiyoos akkasumatti haala ajaa'ibaatiin gurraachessinee waraabuu dandeenya jechuudha. Asirratti ammoo peen inni jedhu kuni akka peennaatti barreessa. Yoo kana fudhanne amma fakkeenyaaf asitti yoo waa gochuu barbaanne yoo waa wayiitti akeekuu barbaanne akkanatti itti akeekna jechuudha. Kanaan kun immoo akkasumattiin diimessuudhaaf nu fayyada. Highlighters kan jedhu kun akkanatti diimessuudhaaf waa wahii waan diimaa kennuufii keessatti nu fayyada jechuudha. Tekstiin kun immoo barreeffama irratti barreessuu barbaanne viidiyoo yoo ta'e barreeffama irratti barreessuu barbaanne hunda asirratti barreessinaa jechuudha. Asirratti erga barreessineen booda amma kana irraa deebi'u akkasitti footoo kana gurraacheffadhee jira jechuudha. Footoo gurraacha barbaada yoo ta'e akkanatti footoo gurraacha kana dan godhadhaa jechuudha. Dan erga godhadhee booda wantoota biraa yoo fayyadamuu barbaanne kunoo inshetiidhaan pikspeelii keessa yoo gashuu barbaanne piksilaappii keessa yoo gashuu barbaanne footoo ruumii keessa gashine yoo sirreessuu barbaanne asumaan itti geeffannaa jechuudha. Isa booda maal goona? Save copy bakka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Waan iskiriiniidhaan waraabaa jiruuf mobaayiliin kiyya dafee fidaan jiru. Kun haala ajaa'ibaatiin wanta footoo keenya nuuf bareechee akkanatti nuuf fidee jira jechuudha. Yoo kana jibbitan ammoo isa ammaa irratti diimaa sana irratti deeffachuu dandeessu jechuudha. Nama gurraacha barbaadan akkanatti gurraachessuu dandeessu. Barnooti keenya har'a asumatti dhaabbata. Nagaadhaan.